kun. Rakkoo qaban jennee bara anis lammisaaf kiyya bara anillee rakkoo qabaachuu isaa rakkoo qaba jedhee sitti dubbataan jiru dhugaa dubbachuu fi akkuma waliigalaatti yookaan immoo akkuma beekumsa waliigalaa nuu ta'uu fi dubbii waaqayyoo qofa kan taane kan Paawulos illee keessa jira akkuma walumaan laaluuf malee jechuudha. Fakkeenyaaf amma fakkeenya sii kaasa dubbii waaqayyooti yookaan dubbii rabbiiti kan nuti jennu Qur'aana keessatti fakkeenyaaf waan nabiyyootaa dubbatamee jira. Nabi Muusaan akkas jedhame, Muusaan akkas jedhe, Iisaan akkas jedhame, bartoonni akkas jedhe. Waan bartoonni jedhamellee dubbatamee jira. Garuu guutuusaa waan jinniin dubbattellee rabbiin dubbatee jira. Guutuusaa garuu rabbitu Nabi Muhammadin dubbate. Sii galee wanni nuti amma dubbii rabbiiti jennuun waa'een jinniin jira, waa'een yaa fakkeenyaaf amma bartoonni wangeelii arfan kun wangeela arfan kana keessatti wanti wangeela keessa barreeffamee jiru jecha Yesuusidha. Jecha Yesuus barreessan jechuudha. Jechi barreeffame kun jechuudha. Phaawulos immoo wangeeluma san ni ibse. Wangeela arfan san keessatti kan barreeffame Maatiyos, Maarqos, Luqaas, Yohaannis keessatti kan barreeffame kana ibse yaada itti kenne akka Waaqayyo barbaadutti. Kan Waaqayyo jaallatudha jechuudha. Wanta Waaqayyo hin jaalanne miti jechi inni barreesse yaada isaa kennu ittiin bulmaata waldaa isaa ta'u everything waan barbaade yoo ta'e Phaawulos baay'een jaalladha na ajaa'iba nama addaati hafuurri Waaqayyoo isarra jira. Rakkoon qabu waan Phaawulos irraa rakkoo qabaadheetii miti yookaan ammoo Phaawulosiin waa jechuu kiyyaa miti anillee agan si wajjin haasawutti akkasumas si wajjin haasawu jira. Waliigalatti dubbii Waaqayyooti yeroo jettu xiqqoo dubbii Waaqayyoos keessa ni jira nana manaani garuu guutumaa guutuutti dubbii Waaqayyooti yoo jette xiqqoo lammisaaf bakka kanatti bakka akkasitti xiqqoo nama rakkisa. Rakkoon qabu anyways gaaffii qabdu yoo jiraate itti fufii ammas kan biraa islaamummaadha. Islaamummaarraa gaaffii ani qabu hedduudha. Fakkeenyaaf amma Allaan iyyuu yeroo kadhattan amma isinii deebisee beekaa fakkeenyaaf amma yeroo isin kadhattan wanta tokko isinii godhee wanti inni isinitti mul'ise jira fakkeenyaaf isin jajjabeessuudhaan isaa ta'u yeroo kadhattan waan akkasii hin godhaa lafarratti lammisaaf kiyya takka waan si ajaa'ibu wallaahi anummaan miskiinni kun anumti miskiinni kun takka rabbi kiyya waa kadhadhee dhabeen beeku sanuu utoon turiin jechuu waanuman kadhadhe wallaahi rabbi kiyya irraa dhabeen beeku alhamdulillahi rabbil alamin waanuman isa kadhadhe irraa dhabeen beeku takka karaa kam kadhatta'ee kallattiin maan akkamitti dhagaa kallattiin rabbiin keenya rabbiin quraana keessatti maal jedha inna allaha samiicun basiir jedha allahiin dhaga'aa fi argaa dhalleedha argaa fi dhaga'aa dhalleedha kanaaf rabbiin maal jedha quraana keessatti سورة بسم الله لما سورة بقرة كيستي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون جدا وإذا سألك عبادي نبي محمد قافة أكو ما تم جدت كانتي نبي محمد ما جدنيني يا نبي محمد مي الله لو كان ربي كينيا أبعيد ربنا فنناديه أم قريب ربنا فنناجيه جدا ربي كين يأتي إليك أنه نرافق وجرا ندقى آلات مو قد كبنيك أنه نتدي وجرا جدني نبي محمد عليه الصلاة والسلام قافة جنة ربي كالتي دان قل إن جنن قل إن كيسجر جد إن جنن ربي كالتي دان مالجد وإذا سألك عبادي يرو قبرو تنكي يسقافة عني أنا الرّا ربين كينيا نتدي ومن رافق وجرمو كأنمو إيجينمو قد كابني أكمي كأنو جدني وسقافة فإني قريب أني ديونا أجيب دعوة الداعي إذا دعا كدانا ما كدته وامتا نما وامته نان دقاء نان أوادا فليستجيبوا لي تولنا فاجدني وليؤمنوا بي أنا اتهاك أمنني لعلهم يرشدون كسان كجيلما فمالي جتا كسان كجيلما جتا جرا كناف ربي سبحانه وتعالى نتديون أبيكم سساتين دندتي ساتين أرقاساتين يروهون دن وجه وانجروف وان تكالي أما لا جبرات كل نمبر باتش مالره كالتي لاني سكالتشور نيتوركين نتي في سجد جرو لا إله إلا الله محمد رسول الله
haqaan gabbaraman rabbiin tokko malee hin jiru nabi Muhammad ergamaa isaati jennee amanuu qofatu ni turkii gidduu keenyaaf gidduu isaati. San booda waan itti amanne waan isa kadhanne rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala nuuf dhaga'a jechuudha. Warri duriyoo. Warri dur kam? Warra durii ka Abrahaam faana. Eeyyoo Abrahaam faana. Akkuma kana jedhani. Akkasumatti kadhatan. Akkuma ammaas jettu kanatti moo? Akkuma anamma jedhu kanatti. Muhammad hin jiru yeroo san lahaal dogongorte. Muhammad yeroo san hin jiru. Rabbiin kadhachuu keessatti jechuu keetii miree jechuun rabbii tokkicha kadhatan moo nama biraa gidduu seensan jechuu keetii mima? Adamma ergama Muhammad maqaa dhoofteet. Okay. Gaaffii bareedaa. Waa'ee kanaatiin wal qabatee Rabbi subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti suuratul A'raaf bismillah torbaffaa ayata 120 irraa kaasnee yoo dubbisne nuuf hima gaafa Nabiyullaahi Muusaa alayhi salaamii fi Nabiyullaahi Haaroon gaafa isaan lama ta'anii Faraa'oonii wajjin walitti dhufan dirree tokko keessa wal dhufanii warri saahiroota yookaan ammoo warri falfalaa sun ulee Muusaa injifachuu gaafa argan falfala isaa akkasitti rabbi isaanii galateeffatan rabbi isaaniitti illee akkasitti amanan so walii galatti nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nabii rabbiiti kan jennu nuti nabiyyi dhumaa waan ta'aniif warri bara Isaa jiranis bartoonni Yesuus Kiristoos gaafa dubbatan gaafa rabbi isaaniitti amanan maal jedhan ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين يا رب ستة من نجر أكت توكيتشاتات أكسما إرجما كي عيسى يوكا يسوع كريستوس اللي إرجما تأوسا من نجر وانا تستي كنت يوكا نمو كتاب عيسى وجن أفله أمن نجر جت شو إنسان اللي جاف سن أمن نجر أرجته كناف واشهد بأننا مسلمون جدا كنافي وري برسنا جيران هندي إسانيدو ربين توكيتش جدني نبيين بري إساني سنجرو بكنا برا أبراهام يولالته لا إله إلا الله وأن إبراهيم رسول الله جل برا موسى له ولا إله إلا الله وأن موسى رسول الله برا عيسى لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله اتفوا فجتشو هندي ثاني برا نبيوتا ربين تكتوا أمنني نبيين برا سنجرو نبييتا أوسى أمنني دو أكست ربي ثاني اللي كنتك أكسم اللي أكستي أمنني جتشو أوكي إيش قافي دوما سقافر Kiristaanummaa moo musliimatu dursee jira? Islaamuun maadha malee maal taate lammisaaf kiyya bar kiristaanummaan. Nabiyyuu Muhammadii fi Iisaadha moo Nabiyyuu Muhammad dura jira? Nabi Muhammadtu dura jira. Nabi Iisaatu dura jira malee. Nabi Iisaatu dura jira. Iisaan yeroo dhalatu eenyutu dubbate? Dhalachuu isaa moo? yeroo jettu Jibriiltu dubbate alayhi salaam keenya keessattis Jibriiltu dubbate eshi garaagarummaan immoo waggaa 600tu jira walirraa korrojame macaafni kun lakki walirraa korrojamu osoo hin taane jalqaba irratti wanni sii galuu qabu wanni tokko fakkeenyaaf nabi Jibriil alayhi salaam waan nabi korrojamee jira yeroo jettu bakka Muusaa amma fakkeenya nu biratti Isaa sin moo Yesuus jettu Musee jennu sun Muusaa jettu Abrahaam jennu Ibrahim jettu wal fakkaate seenaan tokko iyyuu wal fakkaata fakkeenyaaf waa'ee Abrahaam dubbiste keenya keessattis hin jira kana akkamitti walitti firoomsina eshi jalqaba irratti wanni sii galuu qabu wanni tokko dubbiin rabbii subhaanahu wa ta'ala rabbiini
قرآن كيست يكم الريفوسي إمي ربي كي نتنوهمي الحمد لله رب العالمين وأن نبي الله عيسى ساتو وأن ما نبي الله إبراهيم آتو وأن نبيوته هندا يكنو إمي ربي سبحانه وتعالى أكملتي المنا مرة فرج ربي كي تجد ربي أوما وهندا كنتئ أكملتي دبي المنا ما فرج ربي بر إسا بيكا وهندا إسا أوفيك ينيو دابا مرة نؤومتي أكملتي دبي المنا ما فرج جتيا دبلتان otoo dubbii keessan irraa korrojame kan ta'e fakkeenyaaf Eeshi raajoo kanatti mishi fakkeenyaaf raajoo kanatti raajota ciccimoo kan keessan raajonni fakkeenyaaf kan keessanitti ايوه نوح عليه السلام ادريس عليه السلام ادريس ايشي ايوه إسايا إسايا لا نقافت إنسان سيدي بسقوفنا نقيفة نقافت اسمها سيدي بسقوفة بالريفر ايش نوح إدريس إدريس إبراهيم ايوه إلياس يا كينيا كيس الزرع ايش ذا الكفل لا الكلف يكون ينجرو ايش ذا الكفل ايوه إبراهيم جرا إسحاق بريس يعقوب يعقوب كينيا كيس الزرع ايش يعقوب ايش إسماعيل كينيا كيس الزرع ايش كنزاس داوود كينيا كيس الزرع ايش سليمان سامويل سليمان كو سامويل جتو لما قاعد يجيرني نو سامويل مثلك سولومون ايش ايوه هدو سلامون كان داوود مي المداوود اما كريستيانو ما في اسلام مثل محمد قدو غراغرما وقاد بجاجر امتري ميدني تكيو هاجرات bakka walirraa korrojameera ka amma akkatti walitti firoomsinu laaluudha malee kun hundi isaanii akkamittiin islaamummaa keessa isuma kanatu macaafa qulqulluu keessaanuma jiru kanatuyyuu musliima keessa jira kanaafiyyuu yoo amma kiristaanummaatu musliimarraa korroje yoo jenne dursee jira kiristaanummaan musliima korroje yoo jenne immoo walitti firoomuun qabu fakkeenyaaf amma addaamirraa dhalli namaa kan jalqabe nuti addaam jennaanis immoo adaam jettuun kanaafiyyuu barreeffamee jira walirratti macaafni qulqulluun fi wanta akkas gaafata hayyee eenyu barreessamee seenaa nabiyyootaa eenyu barreesse kan kamii kan keessan seenaa nabiyyootaa kan barreesse eenyu Abbumti barreesse yoo barreesseyyuu garaagarummaa waggaa 600 qaba. 6 waggaa 600. Eenyu barreesse seenaa nabiyyootaa? Gara osoo hin deemin korrojame moo korrojamne macaafni gola. Walillaala san korrojamu isaa walillaala eenyu barreesse siin jedhe. Isa inni barsiisota finneerra isa barsiisoo naaseenan. Hin beektamu hin beektu ati. Seerota Musee barreesse fakkeenyaaf seera 5. Mee Museen barreessuudhaaf ragaa naa kennime. Kana qorachuudha duubatti deebine. Ayyee ganaa qoratu nu gaafata. Ooyiga ganaa qoratu nu gaafata. Ishi ati immoo akka gootu seera keessa deebii boqonnaa 34 ban. Nam banaa isa rakkoon qabu bileecha kiyya. Macaafni kun korrojame moo korrojamne walirra? Walillaala rakkoon qabu hin korrojamne walii itti dhaqna rakkoon qabu seera keessa deebii boqonnaa 34 ban. Lakkii. Maal taate isaa? Bani rakkoon qabuuti maas hin jedhu. Keessa deebii meeqa? 34. Macaafa kakuumafaa kan barreesse nama 33. Rakkoon qabu. Seera keessa deebii lakkoofsa meeqa? 34. Du'uu Museeti bara. Museen du'uu isaati kun. Du'uu Museeti kun. Dubbis. Lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa tokkorraa kaasiiti dubbis. Bakka kun du'uu isaati agarsiisa. Du'uu isaa rakkoon qabu. Museen dachaa Mo'aabii gara tulluu Neeboo gara gubbaa Phisgaa isa fuullee Yerikootti ol hin ba'e. Achitti Waaqayyo biyya sana hundumaa Gali'aadii hamma Daanitti
biyya Niftaalem hundumaa biyya Efreemii fi kan Minaasee maaf hin dubbisare? Dubbis rakkoon qabu. Hin dubbisu boonatti iddoo kamitti dubbisu? Eeshi lakkoofsa torba dubbisish. Museen yommuu du'e jedha. Museen yommuu du'e sana nama waggaa 120 ture. Tokko duuba naa deebi dhiifama. Waaqayyo dachaa biyya Mo'aabitti fuullee beeti. Ammallee isa inni awwaale. Tokko duuba naa deebi ammallee. Kana booddee Museen garbicha Waaqayyo akkuma Waaqayyo jedhee ture sana biyya Mo'aabitti hin du'e. Museen hin du'e akkasiimi? Yaa. Du'a Musee kana eenyu barreesse? Isaayyaas. Maal nabbare Iyyaasu. Iyyaasu barreesse? Iyyaasu tumure. Museen tumuranne. Okay. Seera keessa. Koy. Seera barreesse jalqabee du'e. Okay. Seera keessa deebii kan barreesse Museedhaan jenne? Isa gimmaasha barreesse gimmaasha immoo hin tumure inni du'e waan ta'eef. Kanaafuu seerota Musee barreesse hin jedhin kaa? Musee fi gargaara isaa barreesse. Kanaafuu seerota kan barreesse nama lamaa mire? Nama lamas ta'uu danda'a yaa wal gargaara si jambar nama 33tu barreesse. Alaqqaan seerota si gaafataa jira seerota arfan seera shanan si gaafataa jira. Bakka yoo seera uumama amma lakkoofsa yoo barreesse keessaa deebii immoo Iyyaasuu wajjin barreessee ta'a jechuudha. Mee Iyyaasuun barreessuudhaaf ragaan jira? Mana Ortodoksiin jira sii fidamu kennaa gaafadhu. Mana Ortodoksii malee mana Pirotestaantiin jiru jechuudha. Nuti dhugaadhaan waan fudhannuuf akkasumara ilaalu dubbisuu bichaadha. Argite egaa mee lammisaaf rabbi jedhi akkamitti dubbii namni barreesse yoo akkasitti ergixanyaan ta'in rabbiin uumaa dachiif samii akkamitti dubbii namaa korrodeetee yaaddare? Amma rabbiin haa korrojuu adiisuu miti macaafni kun maaliif wal fakkaatedha amma dhugaan jirtu amma wal fakkaata keenya keessatti keessan keessatti kanaafiyyuu amma walirraa korrojamee jiran jedhaan kanadha yeroo baay'ee mataan dhukkubsu. Ayyee sin dhukkubsin akkasiin jedhe amma tasgabbaa'iti mataan sin dhukkubsin anaan bakka kee anaan bakka kee akkamitti sin dhukkuba boo mataan sin dhukkubu hin qabu. Dursa irratti. Tokko dogongoree kaa'amma. Tokkotu dogongoree keessa. Abshir. Yookiin kiristaanatu dogongoree yookiin musliimatu dogongore. Isaan inshaAllah rakkoon qabu walumaan laalla kan dogongoree dursa irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala bismillah lammaffaa ayata lama gubbaatti akkas jedha. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين جل هدى للمتقين قرآن نكون ربي سبحانه وتعالى عالمه هندابرا بوفمو كيستي سكيستي شكين تكلين جرو جل نمني شك ميوجرات جل قرآن بسم الله استدفع لما فهم كيستي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين يو قرآن نكون دقوقرا لكن جتا تاتلي فكاتي قرآن كان آية توكتي يو كان مو لكوب سمتك قرآن كان فكاتو في داجرين إنيون عربوة ورا أفان سنسرب بيكنين سنبودا ورسون challenge تاني نمني هدون فكاتي قرآن كان في النجاة جودا هدو يا لا تري كومنتين تاني برسنا جزاكم الله خيرا نبلغني كومنتين تاني برسنا الفادا هدو يا لني قروه هندن ديني دبلت ربي مال جد ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بسم الله فرفا سورة نساء كيستي وتو قرآن نكون نما برار راكن تأتي وكان مودو كان نمني برا بريسو تي ربي دبي ربي وصون انت سلا دغغروت هدو سكيس ارغتا جچودار ربين اك تاده اكل من ما دبسو كنافي قرآني دبي ربيتي دبلتان maaliif wal fakkaata kan jettuu fi maaliif wal fakkaata jechuu hin dandeessu. Guutuutti wal fakkaataa miti garuu seenaa wal fakkaataan keessa jira. Fakkeenyaaf macaafa keessatti waa'een nabiyyoota darbanii dubbatameetiin jira. Qur'aana keessatti illee dubbatamee jira. Garuu akkaataan itti dubbatame akkaataa garaagaraati. Ammoo wantoonni wal fakkaatan fakkeenyaaf waa'ee Nabiyullaa Yuusuf yookaan ammoo Yoosefii wal qabatee hin jira. Isa san warra gaafa san argatu arganii barreessan. Rabbiin ammoo isa isaan erge waan ta'eef seenaa isaanii guutummaa guutuutti isaan iyyuu isa erge waan ta'eef Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuu hime jechuu. Maaliif wal fakkaata kan jettuufi guutuutti wal fakkaata osoo hin taane bakkoota gariitti wal fakkaata. Dabalataan ammoo maqaan nabiyyootallee dhugaadha wal fakkaata. Maqaan silaafuu wanni maal Rabbiin maaliif akkanatti barreesse yookaan dubbate jettee Rabbi subhaanahu wa ta'ala miti kan gaafatu.
Rabbiin isa isaan erge waan ta'eef isa isaan uume isaan jiraachisu waan ta'eef isatu nu hime jechuudha. Rabbiin jechuudha. Rabbitu isa isaan ergee fi isa isaan uume nu hime. Siigalee seenaan wal fakkaachuun ammoo Nabiyullaa Isaa alayhi salaam fakkeenyaaf waa'ee isaanii dhaloota isaanii illee nu hima Rabbiin. Waa'een dhaloota isaa illee macaafarra illee ni jira. Akkaataan himamiinsaa illee garagara garuu wantoonni wal fakkaatan ni jiran. Wal fakkaatan jechuun ammoo walirraa korrojame yookaan ammoo santu sanirraa korroja jechisiisu. Warri gaafa sanii waan arganiif waan dhaga'an waan qoratan barreessan. Rabbiin immoo waan ofii isaatii raawwachiise ta'i jedhee waan taasise Rabbiin Qur'aanaan nu himee jechuudha. Akkasi malee seenaa walirraa korrojame hin jedhamu. Siigalee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala uuma waa hundaa ta'ee uumamarraa hin korroju yookaan ammoo sanirraa akkasiin jedhama. Rabbiin ofii isaatiif waan ta'eefi waan ta'uusaa ofii isaatii waan taasise Rabbiin ofii isaatii nu himee siin jechuu barbaadeen lammisaa. Fakkeenyaaf amma Allaan jalqaba Addaamin uume miti? Ilma namaarraa? Eeyyee. Keenyas sanuma ka. Maal rakkoo qabaree? Wallaa korrojame ka. Nama biraa maan taane Addaami doon taane bakka nama biraa nama maqaan isaa Addaami kan hin taane uumuu qaba. Allaan yookiin immoo kan keenya. Wal fakkaatu. Waaqni addunyaa kanarra jiru waaqa lama jira moo waaqa tokko jira lammisaa? Waaqa tokkicha jira ka inni immoo kan duraan dursee jiru ka. Okay. Isa duraan dursee jiru waaqa tokkicha jiraami? Uumaan addunyaa kana lama moo tokkicha? Waaqayyo tokkicha. Maal akkamitti namni lama uumama ree? Namuma tokkotu uumamaa gamanattis gamasittis namuma tokko uume. Ta'us kanas maqaan ittiin wal fakkaataa kun kaa'amma hin jira kaasira. Namni bee of gaafatu namni of gaafata bee amma akkuma kiyyaayyuu miti. Namni of gaaffii isatti ni ta'a. Akkamittiin musliima keessattis kiristaanummaa keessattis maqaan wal fakkaata salaa jedhee of gaafachuu danda'a. Garaagarummaa waggaa 600tu jira. 600 amas. Garaagarummaa 600. Lammisaaf waan siin jedhe amma fakkeenyaaf nama garaagaraa uumuu qaba kan jettee fi Rabbiin akkamittiin nama garaagaraa Rabbiin kan namni uumame addunyaa kanarratti tokko inni uumes tokko maaliif bar otoo garaagara ta'ee gaafachuu qabda kanatti gaafachuu qabdu bar fakkeenyaaf Qur'aanni Aadamtu uumame jedhee macaafni ammoo Nooxiitu uumametu jedhe maaliif wal dhabee? Wal dhabuun qabu kan uumame uumamni ilma namaa oo tokko kan nama uumellee tokko akkamiin wal dhaba kan jedhu gaafachuu qabda turte. Sila akkasi gaafata. Amma immoo innoo tokko jechuun jira rabbiinuu nama tokko macaafni illee tokko jechuun nama abaluu jechuun Qur'aanni illee abaluu jechuun bar tokko ta'uunsaa dinqifattee rabbiin tokkicha ta'uusaa hubachuutu sirra jiraata malee sila kanatti gaafachuu qabdu. Otoo namni garaagaraa uumame akkamitti namni garaagaraa uumame waaqni lafaaf waaqa uumes tokkicha inni nama uumes tokkicha akkamitti gargar ta'e jettee gaafatuu qabda turte kun ammoo tokko ta'uun uumame tokkicha ta'uu maaliif siin jedhe sitti fakkaate isin jechi kun ni bu'ee jettu warra deekoonumti tulutunnaan ta'e hin bu'ee jettu nuti immoo ni barreeffame jettu isin warri bu'ee jettanis ilaal isin warri bu'ee jettanis wal fakkaata nuti warri ni barreeffame jennus wal fakkaata. Amma inni bu'ee jedhu yookiin inni bu'ee jedhu sun sobee jira yookiin inni immoo barreeffame jedhu kun sobee jira wal qoradha. Isa ta'a keessaan ishi waan akkasii himaga waan akkasii himame. Ishi waan rabbiin ana buuse jedhuu fi waan rabbiin buuse moo waan ilmi namaa sammuu isaatiin barreessetu kamtu sirriidha jettee yaaddaati. Inni bu'ee jedhus maqaa tokkichuma fidatee inni barreessa jedhus tokkuma fudhate. Maqaan tokkuma. Rakkoo qabu garuu inni jalqabaa dhalli namaa Addaam jedhee barreessa keenya. Keessanis Addaam jedhe. Kanaafuu waaqeffataan ta'an. Yaa Rabbi mucaan mataa wal na jalaa rukute bulooniin na jalaa hiikkatu jira sa lammisaa madaraa kenna. Waaqeffataa jechuun jalqaba irratti waaqeffataa jechuun wasaniyyoota jechuudha. Warra waan waaqeffatu hin beekne jechuudha. Fakkeenyaaf waaqeffataa jechuun warra waan waaqeffatullee hin beekne waan waaqessullee hin beekne warra waan uumamellee hin beekne waan uumameef hin beekne waan isa uumellee hin beekne jechuudha bar waaqeffataa jechuudha.
Sigale maaliif uumamte jedhi gaafadhu hin beekan. Eenyu si uume jedhi gaafadhu hin beekan. Maaliif uumamte jedhi gaafadhu hin beekan. Induuta moo in jiraata yoo ta'e induu asiin jedha. Maa duuta yoo jettee namni si deebisu hin jiru. Maaliif akka duu namni si himu hin jiru. Sigale soo kanaaf waaqeffataa jechuun bar wasaniyyoota warra waaqa tolfamaa waaqessu. Maaliif akka uumame hin beekne eenyu akka isa uumame hin beekne warra akkasiiti. I'm joke brother Ninkose. Waan hundaafuu inni bu'ee jedhus seenaa wal fakkaataa qaba. Inni barreessa jedhus seenaa wal fakkaataa qaba. Kanaafiyyuu asitti immoo dhalli namaaf qorachuu qaba. Keessa seenee qoratee yaa ilaalu yaa dubbisu. Dhugaa jiru adda baasu jechuudha. Galatoomii. Atilleen sirriitti dhugaa jiru adda baafadhu. Gaaffii rakkoon qabu gaaffii gaafachuun bareedaadha. Ammoo dursa irratti wanni sii galuu qabu Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala durseetuma yeroo qura'aana kana jalqabu suuraa lammaffuma irratti akka ilmi namaa hin shakkinee fi shakkiin takkallee nama keessan seenneef Rabbiin durseetu nuyi maal jedhee ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين جدو القرآن كن ربي يعلم برابه أسا كيست شكين كيسن جرو إرغا جدي بودا قد سكي چالنجي وهي قبس نمني چالنجي قلو بربادن قرآن كنا شكي الرايوك باتن أكي قوتن چالنجي سنقل إيه سرد بسم الله ملمفا فولا سدفا قباتي آية دقدمي سدي قباتي مال جدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا يوني في تاتا وانو تبوفنا كيست شكي يوتاتا قرآن نكون دبي نماتي لات دبي وان براتي لات جتني ورشك تاني قبري شكين يعني محمد الرتي وان نبوفنا كان ورشك تاني فأتوا بمثله فكاتي إساتين كتا جرين وان إسا فكاتو وان قرآن كان فكاتو كتا جرين تيقالي وان قرآن كان فكاتو نمني تقول لي في دون دندين قال كناف وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بثورة من مثلي ودعوا شهداءكم وفي كيستني كوبا كيستني اللي ودت أبدا ودعوا شهداءكم ور قبرتني فيه ور واقلي تلفتني قبرتني ور إسني ربي قدت قبرتن كم يوهن دمزايو وامتا إن كنتم صادقين يو رقمتك رقاد بتنتاتا وامتا في داجر دبل أيمال جر فإن لم تفعلوا يو أما والوامتني الرول جيسني فكي قرآن كنا تكو مسي فيدو إن دندين يتادني ولن تفعلوا فوندرة اللي فيدو إن دندين سنقراك سمرا يو أمو فيدو إن دندين سنموتاتا ور قرآن كنا شكتا فاتقوا النار إبدا صداتا إبدا إسنيف جرا التي وقودها الناس إيسي كبسي فمن سيسي كبسي سنسي يوكان مو قرآن سيدا وقود في وقود تلين فسرما قرآن سيدا يوكان مو كبسي سان سيدا الناس إلمنا ما كنت والحجارة أكسم الليل أجا كنت كبسي سان سيد أجا داف إلمنا مرة كان كبسي فمتو إيسي كنسين إيجتيتي إيسي كنسودات ننجد كناف ربي سبحانه وتعالى قرآن نكون أكد بيساتي وفيساتي فكسين نوئم دبلتان سورة إسرائيل آية كرة سدتمي سد بسم الله كرة ربفا رتي قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا جد قل جدي يا نبي محمد ور قرآن كان شكون ور قرآن كن دبي ربي تيمتي بك براتي في جدي ور شكون أكجتون لئن اجتمعت الإنس والجن المنما برا الدامر كافتي أجا كان جرتو جنين اللي جل كم نسيتي في لا تمرسي كان جرتو هندسيتو ولك بمتجراتي على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فكاتي قرآن كناتي ندفو في فدود أن وتورتي ولك بمتي لا يأتون بمثله فكاتي قرآن كناتي ندفني ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أوتو قرين ساني قرين أفقرقارات إيه أوتو والقرقارني اللي أبدا قرآن كنوان فكاتون أفوهن دندي السنيجل سيقالي دبلتان أمو أكسر ربي سبحانه وتعالى كناف قرآن كنان كيست يو شكتس والله أهما كي شكت مالي قرآن نكون دبي ربي كي تأو كيست ربي سبحانه وتعالى قد آبي سر إتنو هميتين جرى واهي والفكاتشو تنمو واهي والفكاتشو كيستي تقفى رتي wantoota garaagaraa keessatti wal fakkaatu mana wal fakkaate jechuun ammoo walirraa kooppii godhame osoo hin taane akkuma reefuu siin jedhee
warri gaafa san jiran seenaa gaafa sanii namoota irraa qoratanii waan ijaan arganii fi akkasumallee si galee waan gurraan dhaga'an walitti qabanii barreessan. Fakkeenyaaf amma Luqaasiin illee dubbisuu dandeessa boqonnaa tokko irraa kaaftee waa'ee dhaloota Yesuus Kiristoos illee yeroo dubbachuudhaaf ka'u dubbateetiin jira. Maal akkamittiin akka dubbii kana argate namoota irraa qoratee hubatee funaannatee akka barreeffate. Irra baay'een namootaa fi irraa waan dhaga'an gurraan dhaga'anii barreessan. Warri gariin ammoo waan ija isaaniitiin argan barreessan. Kun waan ilma namaati. Ilmi namaa waan argeef waan dhaga'e barreessa. Rabbiin ammoo subhaanahu wa ta'aalaa waan ofii isaatii kun jedhee ta'i jedhee taasise ofii isaatii nuu himaa jechuudha. Kanaaf kun kooppii ta'e yookaan ammoo walirraa korrojame hin jechisiisu siin jechuu barbaadeen. Akkasii walii galatti gaaffii biraa yoo qabaatte gaafadhu. Galatoomii namni garuu yaa ilaalu dhugaa jiru addaa baasu namni waldaa isaatiif yookiin immoo islaamummaaf odoo hin taane yookiin kiristaanummaaf odoo hin taane jireenya bara baraa karaa kamiin argama. Ishee dhugaa kamidha jedhee ofii isaatii macaafa namni dubbisuu danda'u kiristaanummaa isaa dubbisuu musliimummaa isaa dubbisuu dhugaa jiru immoo fudhatuun jedha. Galatoomii yeroo naa kenniteef. Hayyash galatoomaati ilaalama isaa fulfaadhush. Lammii jirta? Lammii? Kiristaana lammii? Abdii dubbadhu jira. Kiristaanaati? Kiristaana. Protestaantii moo Ortodoksii? Protestantiidha. Islaamummaa irraa gaaffii qabdaa? Islaamummaa irraa gaaffii qabdaa? Gaaffiin qabu waa'ee gooftaa Yesuus irratti ganama haasaa turtanii waa'ee sana gaafadha. Okay, bakka sagaleen hin jirre dhaqi kaa xiqqoo bakka wacee hin jirre dhaqeetis gaafadha rakkoon hin jiru. Amma dhaga'amaa jira sagalee? Amma bareedaadha. Waan gaarii. Yesuus Kiristoosii waaqa guutuu nama guutuu jettee amantamoo waaqa jettee amantamoo nama jettee amanta maal jettee amanta? Waaqa guutuuf nama guutuu jedhee naman. Waan gaarii. Waaqa jechuun maal jechuun? Uumaa jechaadha. Uumaa jechuun galata. Nama jechuun hoo? Nama jechuun immoo kan harka waaqaatiin uumame jechaadha uumama. Galatoom. Waaqa jechuun uumaa jechuudha nama jechuun uumama jechuudha miti? Thank you. Yesuus Kiristoos waaqa guutuu gaafa jennee uumaa guutuu jechuudha mi uumaadha jechuudha miti? Uumaa guutuu jechaadha. Gaafa nama guutuu jennus uumama guutuu jechuudha mire? Hayi inni uumama toon ta'in uumaadha waan ta'eefi uumama uumame sana keessa dhufee foon uffateetu nama ta'ee argame. Lammii barreeffuu akkanaan jette waaqa jechuun waaqa jechuun nama uumaa jechuudha. Nama jechuun immoo uumama jechuudha jennee ati. Okay, Yesuus nama moo namaa miti? Yesuus nama moo namaa miti? Yesuus nama guutuuf waaqa guutuudhaan sin jedhe. Okay, waaqa guutuudha yeroo jennu uumaa guutuudha jechuudha miti? Uumaa guutuudha. Uumaa guutuu sanatu nama uumamee jiru sana keessa dhufee foon uffatee argama nama fakkaata. Nama guutuudha gaafa jennus uumama guutuudha jechuudha mire? Hayi uumama miti. Uumamee jiru sana keessa dhufee foon uffatee ba'e malee. Foon uffatee ba'e? Waaqarraa dhufuusaa namantooti. Waaqarraa waan dhufuu dhiisisanitti deebina. Hundi keenya yoo waaqarraa dhufne anillee asillee waaqumarraa dhufneeti. Lakki hafuurri qulqulluu dhufee nama keessa buufatee foon uffatee ba'uusaa namantu. Lakki aniifatillee waaqumarraa dhufne waan waaqarraa dhufuu itti deebina. Nama guutuudha jette kan nama guutuu akkamitti ta'aree hafuura qulqulluudhaan waaqarraa ergamee dhufee foon uffate waan ta'eef nama guutuu ta'uu danda'u foon uffate malee. Yesuus nama moo namaa miti? Nama guutuu ta'eera waaqa sanatu gad of deebisee namummaa uffate bifa namummaa uffate kanaafuu nama moo namaa miti? Nama garuu uumama hin jennu kanaafuu nama ta'eera waan. Garuu dhiisi kaa nama moo namaa miti?
Nama guutuuf waaqa guutuudha. Ragaa naa kenna. Ragaa. Qolaasaayis naa baafadhu. Dubbis. Haa amma silkii kanarraa malee hin qabu. Naa baafadhu macaafa immoo bira hin jiru. Esh Qolaasiyaas meeqa? Boqonnaa 2 lakkoofsa 9. Ayi akkas jedha boqonnaan 2 lakkoofsa 9 guutummaa waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa hin jiraataadha. Kana gaafa jedhu waaqayyummaansaa namummaasaa keessa jiraatan lachuu qabaachuusaa mul'isaa jechaadha. Ani waaqa guutuu nama guutuu kan jedhu si gaafadha dhiifama. Maarree kun ragaas hin ta'u? Naan ta'u waaqa guutuu nama guutuu kan jedhu si gaafadhe. Waaqummaan isaa namummaa isaa keessa buufatee jedha. Kanaafiyyuu inni waaqadhas namadhas ta'uusaa ragaa nuu kenneera. Okay. Waaqayyo nama keessa jiraachuun waaqa nama godha? Namni waaqayyo isa keessa jiru hunduu waaqa ta'a? Hayi inni kuni Yesuus Kiristoos ta'uusaa beekamaadha. Eenyuun akkas jedhame fakkeenyaaf. Waan si gaafadhe naa deebisi. Namni waaqni isa keessa jiru waaqa ta'a? Hayi hunduma keenya keessayyuu kiristaana kan ta'e keessa hafuurri qulqulluun jira. Waaqayyo humna hojii isaatiin jiraachisuu isaaniitiin jira. Garuu aangoo waaqummaa namni kamiyyuu hin qabu. Adaraa kee gaaffeensi gaafadhe naa deebisi. Namni waaqayyo isa keessa jiru waaqa ta'aa siin jedhe. Waaqayyo nu keessa jira garuu nuti waaqa miti sii galee. Inni garuu gaaffii si gaafadhe naa deebisi. Namni waaqayyo isa keessa jiru namummaa isaa keessa namni waaqni jiru waaqa ta'amu hin ta'u. Namni waaqayyo keessa buufate akkamitti waaqa ta'a? Okay. Okay. Namni waaqayyo isa keessa buufate waaqa hin ta'uumi? Ati waa'ee Yesuusiif deemta. Inni garuu waaqummaan isaa inni jedhu ragaa guutuudha. Adaraa kee lammisaaf adaraa kee waan si gaafadhe naa deebi. Waan siin jedhe namni waaqayyo isa keessa jiru waaqa ta'amoo hin ta'u. Ati namaa fi waaqa walitti madaalii yoomiyyuu namni hafuura qulqulluutiin guutameetu jiraata malee waaqummaan nama keessa hin jiru sunumayyuu. Waan si gaafadhe namni waaqayyo isa keessa jiru waaqa ta'amoo hin ta'u. Namni waaqa hin ta'u namni namadha. Galatoom. Yesuus akkamitti waaqa ta'e inni illee namuma. Yesuus hin dhalate nama keessaan argamee dhalate malee hin uumame miti. Maal ati hin dhalanne? Hayi maal jalqabatti waaqayyo erga addaamiin uume nama uumeera. Ati dhalatte mun dhalan? Nama uumeera addi addaamiin uumeen jedhe. Waan si gaafadhe bar kanaafuu siin jedhe atillee hin uumamne minuma dhalatteemi? Nan dhaladhe. Kanaafuu atillee waaqa ka? Ani jalqaba isa uumamirraan Lakki maal Yesuus illee iddi dhaloota isaa bara addaami galaa bar? Yesuus illee iddi dhaloota isaa addaamu gala. Yesuus hafuura qulqulluutu dhufee nama keessa buufatee dhalatee jedha. Kan isaa adda godhee dubbateera. Koy. Yesuus hin uumamne hin dhalate malee kanaafuu waaqa jedhe. Atillee hin uumamne hin dhalatte waaqa taatamu hin taatu? Ani dhaloota addaan fa'aarra asii kan dhufe bifa fedha fooniitiin kanan dhaladhe abbaa fa'aadha. Fedha kan fooniitiin kan lafeetiin kan dhiigaatiin rakkoon qabu. In dhalattee Yesuus hin dhalate kanaafuu namni dhalate eega kan waaqayyoon ta'uu ta'e atillee hin dhalatte anillee hin dhaladhe hundi keenya waaqa taanee dhumne ka. Garaagarummaan nuyi qabnu innis namarraa nama keessaan dhalatee achitti wal fakkaachuu dandeenya. Garuu inni hafuura qulqulluu dhufee nama keessa buufatee foon uffatee bahe. Okay. Tokkoffaa irratti ati in dhalatte Yesuusis hin dhalatte. Ati waaqayyo akkuma ati kan jettu maayikii qabadhume. Aywa akkas. Tokkoffaa Yesuus in dhalate atis hin dhalatte. Lammaffaa Yesuus in keessa waaqayyo jira atilleen waaqayyo si keessa jira. Sadaffaa
Waaqayyo keessa Waaqayyo Yesuusin keessa guutummaadhaan jira si keessa illee guutummaadhaan jira si keessa illee wayi gimmaashiin jira illee Waaqayyo guutummaatti si keessa jira. Kanaafuu Yesuus Kiristoos wanni atamma Yesuusin Waaqa godhuudha dubbataa turte hundi sillee Waaqa si godhaa jechuudha.